daawwattoota keenya kabajamoo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu. Maqaan chaalaanii qotisummaa inni maqaan isaa raayyaa bamcha ofishaal namannaa moggaasee naanii wallaala madaan eddi awwaana kanaa moggaafachuun beeku. Daawwattoota keenya gaaf tokko taraafikiin tokko natti mee ijoollee limmuuti taraafikiin kun Dabra Biraaniin ta'a. Dabra Biraaniin san taa'uyyii tokko jedhe achii galaafatee dhufe inni shakkaa magaalaa Dabra Biraan keessa jiraata gurbaan. Taraafikiin kun immoo limmuu dhaqeelaa ofii isaatiif natti mee afaan isaatiin. Inna kanayyi annaa baddeen jedhe poolisii tokko wajjin innaa baddee haasa'e. Isan akkana jedhe tokko dhufeetuma jedhe. Akkana nu laalee. Nu laalee. Nama na poolisitti nu laalaa jirti. Namichattiin kuni akkan taane wayitti jirti maal taatee jennaan iskee zambaloo jedhe. Nu laalaa dhagee yeroo dhuma deemeedhe hin deemeedhe numa laalee deemeen naa goraa tokko gawween irra kaa'e dhiigichoo kun immaa yakkamaadha jennee jedhe ati asiin marsi karaan isa baasu karaa kana ta'a ati asiin marsi ani asiin hin baa jedheetan karaa lama walitti dhufne qabne. Kamni na jiru. Lamin gaddal kau jadi jalkabum. Aku mau wandem masih nak gaddal yo. Ini gaddal pun. Wallahi akan ini mesti. Namni wa shak kali cisani nabratan kuni. Wa danu sakabu. Toko toko. Sara kajirta ajelian gafanna. Yabbo biya faranjiti. Yabbo ya raya ko kilometri di bafurinde be fagora kajira nanjet. Mali dem dan jenna. Ilkanu makana natti jirachu sa ofitila le retan nakade majire. Eddet ilkaan sa ofitila dura be biya faranji kesat. Ilkanu titti jirachu za. Ilkaan kan ofitti jirachu kolbuna kajire juru manan sa ilmina ma tresi motinesi dalata makatin to ko jirti kan lukuba kolbura bura nama kap. Namni rodal naole biya kenya lenjuru ko. Biyyi keenya jireenyi keenya iyyuu hundi isaa diraamaadha waan nama kolfisiisu rakkoo isa kanaan qabnu jidduudhaani ikkifata waan adda addaatiin qabame ni kan rakkoo dhuunfaa rakkoo biyyaa rakkoo gamtaa rakkoo naannoo rakkoo waan adda addaatiin maa hundatti mamaasil qabame namni kun yeroo akka malle ta'u ikkifata isaa sana irraanfachiisuudhaaf waan tokko asirratti kaafne haasofna elaa qaalichi na bira ta'an kun gudii isaan kanaan dura ta'anii jirantiyyuu amma qaalichi kuni yaabbo rabbi sinin godi waan isaan ta'anii jiran gaaf tokko isaanum ta'e manu waan inimummoo inim ta'e isinimummoo inim ta'e isa simmee isa kan beeta keessan lakkoofsan qabu isa gaafaa duree duutuu bittanii galtanuu himaa duutuu bittanii galtanii gabaa keessatti markaatoo keessatti feestaalii gosa danuu wal fakkeessite isaarree biyyaa dhufu himbeetti ati markaatoo keessaa kun immoo waan namatti hojjettu markaatoo keessa dhaqanii obboleessa qutiisu tokko biyyaa fidatanii dhufani egaa naannoon asii kaarraa qoree kanatti fuudheen galee jedhe akkam si gootini haasee rakkoon qabu haasee ani dura kan naasoo dura haasoo kan miidiyaa dura hin jirin sirriidha aduun inuma naddaasee faayidaa qabaa kolfiiwwan fayyadatti kitaaba Ibnul Qayyum أخبار الحمقى والمغفلين مالي في النافع يا كبي شورة تستريد إيه بما جريمي أخبار الحمقى والمغفلين قال لي جزوني سيدي قولي أبو وحينما قوة إيشي أخبار الحمقى أدو قوة أول ما يقوة جرني كان تولب سنرت كده ربطه وانتين كنا ربط فايدة كباجة إيشي نمتي جزء هندا دلقا خنا روان أولنا خجير أولا اللي كان يلبسها يا هذا كانت تقولته كام نقول مية أما يه أكا كام نسا أرجل فتوم وان نما كل فيسو أكيرني قرن كتابة لبسيجرن مثلا ساكوني أكن تاني في تاجرن يروح كنا كتابة كنا نمني نوا كل فاتي يلو جرنو لفتني يسوع جرن تبعنا مع بربادا إننا فور لبسي وانا ترى تكمل دوار كتاعي يلو سر جرن مثلا ساسو سريتي دبي وجيكر بودراتي بس أكو بيسا توكو كان لما فهموا عقلي ربين سبراكب ربين قالت يفعلوا جرين بريس جرن كتابة كان ما كتاب يجودي كبام بدل بدل الله أكبر واني نتاج جدي
waan inni ta'e namichi inni achirratti haasaban Zuhayn ibn Saabit jedhama ijraarraa waggaa 200 jedhee haasaa achiraan si yaadachiisa Zuhayn ibn Saabit kun harree namaa ofee galee farankaa fudhata harree namaa ofee galee ujuraa kennamiif jennaan gabaa geessanii ju'a jedhan yunan kottuuti harree koo ofii galii jennaani eshi tokkorra taa'i jara kaan ofadhuu galee jennaan baroora gaa'elee harree uffatee karaarra bu'ee tokko keessaa laalee irra taa'i innaan lakkaa'u 19 qaalichi 20 manatti kennatanii an 19 na jalaa galteetti qophoonaa rakootii maalii jedhee irraa bu'ee lakkaa'e 1 2 3 jedhee innaan lakkaa'u 20 argamte kaa jedhee ammoo tokko tolba'ee lakkaa'e ammoo innaan lakkaa'u 19 iyyuu waan nyaataa jiramoo keessa tokko ammoon bu'e harreetti irraa bu'e lakkaa'e 1 2 3 4 5 jedhee innaan lakkaa'u ammoo 20 ishoo argamteetti jedhee ammoo ol ba'e harreetti sadaffaa ol ba'e innaan ol ba'e ka'ee oofaa dhaqee shakkee hedduudhaani lakkisaa lakkaa'uun qaba harreetti jennuun areera ta'u nukatti hin baddi 1 2 jedhee 19 akkaana malee ammoo bu'ee lakkaa'ee 20 geenyaan areera taa'ee jennaan 19 ta'uu siirra irraa bu'ee naan 20 ta'uu jedhee miilaan deemee gadi irraa bu'ee lafa deebi'ee jennaan miilaan deebi'ee naan achirra waan akkanaa jira achirra maal agarte kan biraati. Kanumarraa egaa tokko waa'ee namti jasa sooma digdamii sooma 23 kee. Wala nazirii. Nazirii ishii deemi. Haali kan gogan yoo rabbiin naa fayyisee jedhee. Harree dhukkubsatanii? Harree dhukkubsate. Yoo rabbiin naa fayyisee jedhee maaliin godhee sooma jahan soomaa jedhe. Bo. Harreen oonaa fayyite. Yoo harreen kun rabbinaa fayyite sooma jahan soomaa. Sooma jahan sooma jedhee. Akkuma kana bakka harreettiin fayyite. Fayyisee sooma sana jaha soome. Sooma jaha soome jennaan harreen eegantanaa qadaan gaheeraa duuti. Maal gaafuma sana bar gaafuma sana jira bar gaafa inni akka sooma jaha hiiku sana yeroo inni sooma jahan fixeennaan ni gabba'u harreen boqoqte barkeejiif har jedhee gabba'e innaan hin jirtu innaan naqee miilaan irra jedhee laal duuteetti innaan dhaabatee rabbii walloon akka kana walitti hojjechuu ta'e harree kunaan dhiibne sooma kunaan dhiibne anis waan isitti hojjedhu harreema tokkitti qaba. Harreema tokkitti qaba. Tokkitti. Isiin madduuti. Amma hojjedha gaafni settee. Budii kee. Yaa rabbi amma sitti hojjedhe si qofan natti hojjetamti. Si qofan natti hojjetaa amma sitti hojjedha. Maaltu jechuudhaaf egaa Ramadaan ni gahee jennaan Ramadaan nama wajjin qabee dhaqee 23 gahe. Jahaata femti. Torban silaa boodee namitti hin qabu san. Hayyee jedhe amma jammaree faxaree dhagaan an kooftee jedheen. Isa jahan kan koo ibsan sana harreen hin duute harreetti dhabeera. Itti guute itti guute maal ibsan ta'u lakkisaa bo'eetti mala walitti malu namti anis itti hojjedhe kam itti guutadhu adawaa sana irratti dubbata jaan sanatti itti guutadhu jaan sana achitti guutadhu anis baasee gaa'e manuma malee walitti maluu namanuma jedhe walitti maluu namanuma gosa biraan jiru rabbiin maa isinis gaafa sana ju'aan taanee masii gaafa markaatoo sana himaa inni sanarraa isiin haabata hiikoo cimtuudha isiin kun hin jabaatti ka tokko Edaa waa biraatti miti. Anati maka edaa akkanata hanqaadechi. Hanqaaquun haasawaa waa'ee hanqaaquun. Hanqaaquummaan na godhan. Markaatoo kana keessatti wanni isii kana haasofnuuf nuuf immoo barnoota qabdi. Keessatti warri kiblaa garii naannoo adda irraa fagoo irraa dhuftanu namni gaafa dhufu waan ittiin isin shawwadamtanu tuulaa isaan markaatoo kana keessa jira. Akka godhu hattuun dhufee miila namaaf itti maramee sobee waltuma. Ludhee barwaldis kafayin akkaatii dhuguma seetu. Inni farankaa isin hirkatti argee isin itti marame inni isin itti marame rukutamaa jiru sun. Gizee isin araarsitanii bittanu shilingiin kiisii keessanitti nafa. Shilingiin gizee isin inni ibsa bayi funyaan keessa kaa godheetumadha bareecheetumadha. Markaatoo kana keessa gosiin hannaan jedhe amma maal godha seetan isaan tokko jedhani. Silkiitu kiisii isaaniitti iyye inni silkitti iguchuudhaaf dubbee isaanii fiiga hin deemu. Inni iyyaa kaasanuu buteen fiiga jedhee keessatti markaatoo kana keessaa bakkeerra caalaa namni itti miidhame mootummaan beekaa dhiise ta'ee hin beekin dhiise ta'ee arguun maa poolisiinis keessan jiraatu gaaf tokko obbo Mallas waan nutti himaniiru. Poolisii 6,000 poolisii 5,000 jira jedhanii poolisii 2,000 leenjifnee naan jedhan
walitti uma saddeet guutanii. Ayi mallas. Maa isaan immoo achitti itti dabalaniiru malee. Isaan daliila fidanii fi. Daliila fidan. Daliila fidanii maal jedhamu hattuu maal jedhamu yoo wattee jette. Yoo wattee jette hattu hanni. Hanni maal jedhamu. Hanni hojii dheera. Hojii dheera. Silaa hojii dheera. Yoo qabamte iyyuu. Yoo qabame iyyuu. Yakka innaan hojii dhaqee poolisiin. Isaan mata jaagaa. Naannoo keessatti ani gaadhaa markaatuu kana keessa hoggaa dheeraa isaan ture. Naannoo kana keessa bareechee hin beeka keessoosi. Tokkotti hin beeka hin jiree. Keessatti Karrayyuu jedhamti bakkatti. Karrayyuun bakka qabeenyi namaa itti dhumu. Bakka wanni hatame hundi isaa itti argamu. Ispeekiyoon magaalaa Finfinneetii hatamu hundi isaa Karrayyuu dhaqa. Wallaahi mungistiin beeka. Wakkisaaf maa. Akkana kunuunaa informationii mana keessaa nu qaqqabaa jiru uummata nu dura taa'aa jira. Odaa keessa yennaa siin barbaadu tikikkil sirriidha. Sirriidha ispiikeeyoon ijoollee keenyaa hundi achi dhaqeera. Ispiikeeyoon yoo hatame Karrayyuutti barbaadatamu. Karrayyuu jennaan jirti hattuudha. Bakka hattuuti dubartiin ni jirti ilmoo biyyiin ni jirti namni hundinuu jira hojiinsaa immoo beekamaadha. Qomaniidha hojiinsaa. Hojuma ta'ee jira. Ispeekiyoon yoo badee dhayxanii isin ispeekiyoo tokko badeennaan gosi kan makiinaa maaliiti jedhu gabbaan kan makiinaa akkana ammallee dhumne eegi torbee eegi bakka lafansii kaa kottuu bitadhu kottuu bitadhu ispeekiyoo keessan bitattanii galtan jennaanii isaanii akka ta'anii inni isaan dhoskuudhaa maraataa jiran waa wayii jira obboleessa isa biyyoo wayii fidatanii kiflaa gariidha. Isa namni obboleessa fidee namni obboleessa kukkuteetu kana ganda barsiisee hojiin hojjechiifatu akka sana fidatanii dhufanii asii mucaan mana namaa jira dhaqanii himaan jirtan miti manima. Annanuma akkasitti nu wali. Akkanatti himaan jirre. Bareechachuuf mashashaa jettee. Bareechachuuf namannatti hojjette malee. Maal? Isa kan dabalte. Eeshi. Isa kan adurree san carqii wayiiti kan hin bitu. Carqii kami? Ilaa kana laal. Surruu baree. Maati raamana nama keessa gadi yaamne? Maadatu jette kanatu jette. Eeshi isa siin jette sana ayimaa ishii baroodha. Surree bareedduu bituudha harke. Surree obboleessa keessanii. Obboleessa kooti. Eeshi. Fiddee kana bitu jette. Yeroo kana gatiin sadhaa. Rakasa. Rakasa wayiiti. Rakasa. Gatiin rakasa. Isa kana bakka bituuti jedheten hammana fudhattuu hin jedheen. Hammana malee jette. Hammana malee jetteenaan hin qannaftu jedheten dhiisee deemi. Eeshi. Isiin anuma yookaan deemti. Eeshi. Fudhu hin jedheen hoo qannafte malee. Ana tun akkeedhu qodaa wayii bituudhaan mana qodaa wayii tolgate. Eeshi. Isiin ammasitti feestaalicha walgeejjite. Maa nama lama jarri. Nama lama. Feestaaliin lama qodichinis maxanii waliitiin lama qopheeffama. Carqiin gittin jedhee carqiin mana makiinaa walitti taa'e tartaa'e waan funyaan nama qabachiisee jira. Maa manichi jira daga sanarra inni waraabna barbaachisa ta'e. Manichi fagoo hin jiru bakki isin itti salphattan suni. Jedhatte shirrii hojjette. Ennaani balleessanii asitti dhaadhicha akka tokko hojjetanii. Manichi kun olaa jiran waasa qaraa jiran. Waan argite waan cicciraa itti dhayite akka isaan fokkisan. Akka isaan gabaa namaatii galan. Waan ajaa'u itti guuttee feestaalii wargeeddartee jennaan ishee xayyib birrii dhibbaa kennaniifi xiraa egaa akka jedhametti adurreen duutuun keessa jirti jedhanii egaa isaanii moodidaniiru hin jiraatini bakka adurreetti hin jiraatini. Adurreetti labaatu keessa. Abaatu. Innumti kan carqii. Innumti nama ajaa'ibamu. Ani hin banne gaalaa siraa feestaalii. Argiteettaa'oo. Sira argee amma ilaaleera. Amma ilaale kanatti geeddare amma akkana. Maa tokko dhufeetti kenneessa kana fudhatee deeme. Bakka jettee hoo fudhatee. Maali ilaalta galaan? Warraan fagaanne. Fuudhee achumaan baree sindaadhe fuudhee deeme. Gatte. Innaa inni galu akka itti galtee nama gibbila antini jira ballataa beetaa mana tireetta sanan beeka. Mucattiin hin beektan mana geessiga. Nama dhageessu. Ammayyoo waan kana nama dhageessu jettiin. Ejjeen itti kennee ijoollee gandagati. Maa darbatee irra buuse bal. Waan ansii bitee dhufe kana ilaali. Nama danuu saaloonii guutee jiru keessatti darbatee irra buuse. Mucaan kee quban qabdu saaloonii namaatti hiikte san manuu himaa oolle hundasaa hiikte. Maa sheexayyibiin noo. Sheexayyib fuudhaa ba'a. Fokkiflee irraa fuudhaa ba'a. Kana ilaa isaanii kan biraa maal qabda? Kan biraa wanti hin qabu. Danuu isaa qabda. Mee isii gaafa argan guutuu subii isa gadaa bultuu sana fayyimee
annan beeka gala yootiin himte anan natima Isiin bareedduu wayitii. sa'aatii duraanii gadi. Eegasii dafee rafu. ati Amma sa'a 5 jaha uuma adda addaa laalee kenne. Rafaan. Inni sa'a 10 ka'a. 10 ka'eetan achi qophaa'eetuma masjida deeman. Amma gaafa dafeetan rafe. Sa'a 3-4 wayii ta'a. walitti aansaa Alan rafee jedhu sa'a 7 gisee ga'u sa'aatii tokko immoo kan akka Awurooppaa tokko tokko irraa buufadheen ture. inni fannoo jiru isaati inni harkarra jiru Awurooppaa inni fannoo jiru lammanoo bitaan mirganni jiru masjida keessatti isa moo arguu baramne qaalichi isaan si bira jiran hojii abiiboo sa'aatiin tokko namni salaatii rafemu lafti moo kam akka tokko waan itti dukkanaatu fakkaata naa galuu didi bakka namni salaatii rafeedha gurbaa kayyadanii gurbaa biyyoo tokko kaasee saa harkan keessa saa torbatti yoo azaanne namni kan maraatuuti moo inni kun jedha lakkisa kottu irwasaan Allah goora lawa iqaamaa jedhanne inna sa'aatii salaalu sa'aatiin girgiddaarraa lama jira lamma sun iyyuu akkuma kootiitti mataa kootee jiru illee yoo ni jiraatis mataa keetiin iyyee sa'aatii isa tokko irra buufate illee yoo ni jiraatis an isuma kanatti ilaalee sammuu sa'aatiin iyyee sa'aatii isa tokko irra buufate beek sa'aatiin hojii hojjetaa jira sa'aatiin hojii ofii hin dhiifne isaantu iyyuu kan ofirra fidee buufate deema achumaan takkatu kana azaanis hin ta'u iqaamaa salaannenne iqaamaa dheedanii ujaalan iqaamaa jedhi shia biibii iqaamaa jedhee salaannee kittim godhanii salaannee kaan egaa du'aayii kadhatanii rabni ammoo amma ciifne gaa nu ganama ani ni na dhibe gabbaatanii mana keessatti waddaattan siinuma kana qofana amanii dara rabbi hundura wasiirratti waddaan bakkeen guyyaadha saan tokkoo biyya keenya guyyaadha golgolaa agidee tokko tokko fakkaata maaltu golgolaa innuu halkanii golgolliniif halkan jedhan wal fakkaata ilaa beeta akka jeelu haasaan kun akka jeelu golgolliniifi halkan wal fakkaata egaa yoo maraannaan jiraate maraadheetuma akka hin fayyan jedha malee egaa moojigeetika egaa ilaa inni firoo keetika irra buufachuu dandeessaa ati irra buufachuu dandeessa akkam beekutti gaa gabbaan ilaaleera maa ana qofaa miti inni kaasas akkas ta'in akka maa isin irraa hiika amma kaanee sanaan hundinuu gabbaatanii mana fincaanii seenanii waddaatan mana fincaanii kana maaliin seenanii wa'iin seenanii dukkana ampooliin qabnu nan beeka kama masjidatti keenya beeka waan isin taate gaafa san deebi'ee mucaan inni ustaas dhufan maadhiyoom kudha tokkotti dhufan isa isin torbatti salaattanii isaan saa kudha tokkotti dhufan ganee rabne ganama rafaarra jaalan sammaan ganama rafaarra halkanii miti ganama rafaa iftari ka sammaa kan amma nu ganama rafee ka'ee dhufee barrii dhugute maal ijoolleen kaatanu azaaniin gahee yeroo jedhe ustaas zallate naan amma hosin hin qalleddani moo sayyuum salaanee rabne jedheen salaanee kana cim maal goote booreef gahaa jen maaltu gaareef reef rafiitii kaatanii ofii ittiin lolaaram ciisee lolammoo ciisee ittiin lolaaram nam bakkee dhaalfeen namni yeroo kaasanii nasaan tanu dhufee kunis hin dhufu Ibrahim Abdallaa tokko faajjira karaa biraa mataa godhu fi hin du'e isa bayi dhufee kai tanastaa azaanatti argam jedhan sakijaallo masjida keessa taa'e ganaanu ahun no idarratu ganaanu tattabni jiwan fayyaa miti moo namni jennan jedhee ol ka'u lafti dukkan lafti reefuu gahaa salaati amma waan godhasee harkaa badee kayyammas azaan shee biibin isin saganni maa inni teemtuu namatti hin jenne inni silaayyuu haajaa qabaa itti gadaa cinqiin qabu wannumamti karaa keessanii abbaba'u kuni keessatti karaa keessanii wannan jiruuf immoo karaa jara adda jira maaltu jira barteetta as tokko kun waan isaan wallaale malee akka tokko waan nama godhu akka waan gizee sana warraanfachiisu kan namni gizee sana keessa waan tokko irraanfatu jira amma ani hin gadda gizeen inkuraalee wayii inni dhihonyaadhuma inkuraalee wayii dhaqee bitee hanqaaquu ramadaana keessa 15 muriidaan wayii bitee ramadaanuma gara fi hikaatti dhiyaateera biteetan dhufe manaaf ijoolleedha ishii karumarraa karaa irratti gurgurama daarii maalitti baattanii hanqaaquu dhiidhamu feessaan wayitti ishii naqxee natti gadi haalteen ishii bitee dhufee nan jedhu mana jarri kibilee isaanii bicuu jiran ishii balbala marra geetan isan sila achi eeggataan fedha achi akka waan cabne akka waan irratti rukuun eeggatan feetuma alan dhagee mana ga'u irraan fadhee alan bira ga'u ishii asumaanin ilaa ijoollee qabaa gizee ta'u maal godhanii urataadhaan gadi hanqaaquun mee galaana entiri ta'e giddibii abbaay reefri fadhee gayya
Eegasii uffatana. Giddibii hanqaabu. Huccuu ijoollee gisee bitee galee. Darbatta. Ijoollee darba. Ilaa ijoollee Gammachiisuudha. Hanqaaquudhaan gammadama. Mee rabbisi. Ilaa amma gisee sana. Eegan akkas eegan deebiin ofitti rifadhe. Daawwattoota keenya kabajamoo. Kaamil Baatamaam naannoon jira naannoo Deedooti gaa ijoolleen naannoo kanaa dhufanu. Kaamil Baatamaam tokkotu iyyuu jira. Reefi ofuma amma akkatti natti himimmoo reefiin salaata jalqabaa jedhe. Gaara keenya itti gaabicuu qorratame salaanni jalqabama akka katamaa kana sabiyyummaadhaan hin salaachifamu miti namni. Inni immoo kitaaba dhaqee jalqabee innumti namni rabbi irraa qoxxobee salaata waqtii 2 qofitti yookaan 3 qofitti gootee hedduu sagadummaa inni jedhee. Magriibni 4 ta'uu qaba. Ishaanis 4 subiinis 4 ta'uu qaba. Innumti namni rabbi irraa heddisuu fi maa inni jedhee. Inna kanayyee amma qaayee garamni rabbi irraa heddisuu ta'e ani immoo guutuu malee sakatuun jedhee. Namatti ni dallu bakkaan jedhee. Lafa abbaan agaan ka'ee salaata ho'i baafadhee. Obbee kana guddaadha. Innaani subiis ka'een 4 utti qabeen jedhe aarfan koo salaateen dura namaa ciisa dhaqee yoon ciises. Magriibas aan kan koo 4 sakate inni namni rabbi irraa heddisuu maa inni rabbiin miidhuuf immoo. Rabbiin maaliif cunqurfamaa inni ajajeera. Eegaa ajajee immoo hin ejjeen. 4 sakate. Gaafa kaanii masjiida qabna jedhe. Masjiida qabna. Namni masjiidatti keenya daakila jira miti kan namni akka naannoo keenyaatti akka aadaatti masjiida namni balbala irraa qabdhabee hin jiru. Aadaa amma afeera masjiidichi sun. Amma aadaa masjiida namni manni nama tokko jira masjiidni bira jira. Maaliif jennaan kan jamaa kan manaatii barini ijoollee bibbicuun achi salaataa bartuudhaaf akkana godhama aadaadha bar. Keessummaan isin arga achumatti godhee salaataa waan akkanaati. Innaani gaaguratu lamaa jedhe. Amma waraabessanii immoo sodaadha jedhe. Gaagura ulamu kana magriibni ga'ee jedhe. Magriibatti kana yoon jara kana wajjin sagade 3 qofa nagas sagachiifti. Ani immoo 3 sagadu badan rabbii koo irraa disee jedheen naqee dura bu'ee jedhe. Waqtii rabbii 4 sagade magriiba. 4 sagadeen dura bu'ee taa'e. Dura bu'ee isan ta'a jiru gaagura wayituu lama jedhee asii. Lafti akka magriibaa wayii gaadhaa kan golgolaa'u ta'eera. Gaara keenya bare asiriitti dukkanaa'u jalqaba. Yoo barbaades. Yoo barbaade kana. Inna kana iyyee lafti koo golgolaa'u jalqabee. Inna kana iyyee ankoo sagadee bitee dhufee hin taa'e jedhe. Biyyi salaatuu daakilatti ol yaa'ee salaataa jedhe. Inna gaagura asii dabaree itti namni akkana ulamaa jiru keessaa gama sana waraabesse jedhe. Dhufee hin jedhe nan qophaa'e fiiguudha. Gaagura eegaa jira immoo jedhe akka ibiddi hin qabne. Isa waraabessa sodaataa jiru gaagurri tokko kimbil jennaan jigee dukkana keessa dhuftee aggeessee naan jedhu akka ixaa yeroon akka nama ziirratti organu jedhe biyyi sujuudii jira jedhe mataa namaarra jedheen jedhe. Tokko jira kan jedhe moo. Mataa namaarra jedheen jedhe miiraa biyyi keessa lixeen jedhe ejjee kutbaan godhamu ol bahin waraabessa bakka deen asii waan namni itti booddee rukutamuu koosaa booddee naa uyya malee amma waraabessine nyaachuurra. Tokko deegaa natti mul'ise. Nama wayiduu. Du'een naan asii akka nama biyya keenyatti du'e. Nama bira bulamti maratame namni bira bulamti. Hin bulee. Amma dinaazaan biyya keenyatti immoo barcuma jirti barcumni si luka. Barcuma si luka sadii. Si gaddeessaniiti. Ati gaddeessanii isarra kaama cichaan. Amma irra kaanii ta'anii tuma haasaa wajjiniin du'aa eegaa jiru. Du'aa adurree irraa eeguu, wantoota irraa eeguu, fuliyoo irraa eeguu, waan adda addaa irraa eeguu. Mana keessa guutee namni yaraadha. Nama 6-7 hojjaa. Tu eeganuu irreenni qabe tokko. Irreenni qabeennaani ciisee ituu beekin diriirfate. Diriirfatee barcumatti itti bu'e. Barcumni itti bu'u dinaazaan achirraa gahu. Unu qabanii abbaa qaawaa beektu malee abbaan abaluu nu qabanii manni asii cabsee nam tokko namni fiigichi. Badee uummanni kurrifatee kurreedha inni bakkee. Makaaya. Maal qabanii gadi. Ni qabameera. Dinaatu seemma jaallatee sirna bira bulaa. Sinuma sodaataa ta'aa jiru. Kurreen bu'ee booda deebi'aa dhiisaniiru. Dhiisaniiru deebi'aa. Dhiisanii naannoo inni asii inni kaan kufee karaatti gaggabe inni kaan walirra ba'e. Isaan tuqee jedhe. Jaarsi inni kaan wayaa harkisee lafarra. Eegalatti ma gurbaatu. Eegalatti ma akkasaan jedhe baabaluu jennatti mi. Ijoolleedhaan walaa xannaa isaa jedhee saraata jammari. Anwari. Inni maal jedhaa. Amma sagaduu jammari manatti gaafate. Sagaduu ijoolleen asii walaa xannaa suddee.
أنا ولا تجي إنهم اللي كان الله يتم أنا كان الله سراج دعوة تكين اتمي ذاكرت كتيو إني سيولو من أنو كسنيتي نانو كسني جري إني ناس أجرو مو أدتي باسه كيس أبورا فمالي وابراسي ما مولي سكنا كنا إبراهيم مولي سك أنا جاكا بدي دام ما كتي ولا كري قربا سنان أما ما بري فتا قربان سون كسيرنو ما كتي أما توبي كنا تو كسيتي بري كتي أوفا تفتي بري كتي أوفا تكزيون دا ما كتي ناركان إنني دفع أما في لفكاتي تجاسي بري كتي بدي لفكاي مجاندي ما ساسي إنك أنا وقتي هجيتي أنا تنجرا في لك الله أكبر سنة في حرمك ستيم أرمتي جري باكستاني تبعتي دو برتنجرا في رجرا ميل جرا إنتو دو أوان سام بيكو كروان بيوم جرا دو ستيم بيكو ميل جرا كوني خومين جرا كوني أول راية تو أنا ما أقبله تبي يارا بانجالو كان جرا كوني دو أجرن خومين دو أبدا أجرن كورة إيشيا كنه Cama bana kata ma kana jalan kuno la du be koti ama sanire du bertin tawa be goda kali chike du fe fidi ama fidi da fakate salata hidatir Allahu akbar ama mabuttu isa kaati mu annam be ka tabiyasa hinde chasa impari cha wo mani kadda mawdu kanam be ko opati salatu si sa timbu nan fe kaate Allahu akbar inan salatu du bertin pakistani jari uniform ufatte hajji da rufte jirtu ميلا نفتيا ماما سانية جتة مسمار ميلا جراكي سكدي بيجود أما مچكيس فودي كه أما ما كوي jadi ke salat jelkap أكل بيجي جرينا نتي مين أسين كاتو ميلي كيسة كده فودي بعد الله أكبر جري سبحان الله جري بدي روكا كده والله كان جري bahun jadi mas bah mana pernah tipu di latte denget dawat tota main makan chana rikoti mujhe chama ini makan chana rikoti raya ba macha official assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh